السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدي رقاسة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ كينيا كبجما عبدي موسى. نمولتان قروسين. نمولتاني؟ إيه مولتان باوز دي تيجرا. باوز دي تيجرا. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما جيتوا؟ باوز دي تيجرا. أنا براتي. سجلين نما لقى مانجرو. سجلين كوجرا. باي باي أما بعد. أرهب ما جيتوا؟ كان يا سلام يا سلام. أبدي موسى أبدي رقاسة. أنت مكاني كأكو مكينيا والفكات وكان جرى كينيا اللي ولدت دي هذا كده موسى رقاسة سادان دمرة. كاس ما شاء الله. نجادر تاكم فيما. الحمد لله كمسين. نجادة الحمد لله بقى نجاد نفت. قالني ربي فتو بقى نجاد يدن. أفوري يا سي إرام فتيس وكل سرارو كتاميرا يا حرر رقاسة. آمين. هللويا. ايغا كبجمتوتا اوبليان كيا ردي بيوران السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سنين جتا زغنتان كينيا غاتيكو ساتين برمان كان توري هاتوتي سببا بلس كينيا ابدي دافمي جنيف جتتكو زغنتان نوجلا ساتين غرانت تولسيكي دوف كلچا يفمنو غدا سنين جتا gara sagantaa keenyaatti kallattiidhaan kan dabarru ta'a. Irra deebi'uudhaan bilissi sagaleen abdii raggaasaa jedhaa jiran. Jira yaa jamaa hin jiraami sagaleen abdii? Hin jira jedhee yaada. Dubbadhu? Dubbatte ammayyuu? Hin jira jedhanii jiranii hayyee. Egaa bilisa keenya abdii sagantaa gaaddisa garee shaadaati irratti obbolonni keenya yeroo baay'ee yeroo garaagaraatti abdii raggaasaa nuuf fidii abdii nuuf fidii jechaa turanii beekaatuma jalaa barfanne isaan jalaa beekaatuma si tursiifne alaa kulli haaliin har'a waamicha isaanii akkuma waamamtetti waattee asitti argamuu keetiif hedduu galatoomee anaa dhufsiin jenneera. Ulfaadhaa anaa jedhama arsiitti anaa jedhama gaafa namni anaa dhufu jedhamu. Wallaggattoo? Hayyee galatoomaa jedhama Wallaggatti. Hayyee tolee asumaanuu eegallaa. Abdii Raggaasaa eessatti dhalate? Eessa guddate? Eenyuun gaafattu? Abduma Raggaasaan Abdii Raggaasaa gaafadde maali yesuusuu ilmi namaa jedhee haasawaami? Okay, warra koomentii gaafatanis haa ta'u. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيجا كم أستاذ كينيا كاسور أبيالني مكان كيا أبدي رجاسة جرما كان نتين ألات كان نتين قدرت كان نتين برد كان نتين هرجر أبدي مدا أكاسي أني كان ألات قدرت نانو ولا جبهاتي الحمد لله بيا كفرين lafa mancaase nama mancaase dachii mancaase qilleensa faale keessatti dhaladhee alhamdulillah har'a islaamummaa argadhee jira kutaa magaalaa Shaggar magaalaa Furii yookiin immoo naannoo Jamoon jiraadha jechuudha akkasi. Yaa salaam yaa salaam naannoo natti dhalatte magaalaa moo baadiyyaatti dhalatte abdii yeroo hunda gaaffii koo keessaa naaf kun. Alhamdulillah maali yaasaa korraa adda korraa funyaan korraa gurra korraa hin beeksisaa mucaa baadiyyaadha nama hordaa yookiin gindoo jalatti guddatedha. Akkasii garuu wal keessaa jiraatame magaalaas baadiyyaas jiraachaa hojjechaa barachaa maal kun wal keessa gatii jiruu fi naannoo Kutamer. Nagamu? Nagamu. Yeroo tokko bilbila koo cufee dhufa na eegi daqiiqaa tokko. Tole abshir. Idda mormaatu kan abbuma bilbiltu kana cufu malee silaa bira jiraatanii isaati kan. Tak godhanii. Beektaa sayyaa takkatti cufanna. Bakka tokko kan inni cufan sanan beektu ati sayyaa.
Abbaa caaliitu beeka. Amma sagaleen koo jira laata? Akka ajaa'ibaatti kun ollaan hirribaa dammaqeeyyu. Akkasii ani baadiyyaa fagoottan dhaladhe sagalee dhaladhe. Alhamdulillah. Yaa salaam, maashaallah. Sangaallee qotaa guddatte ka horiillee eegaa loon tiksaa. Qoteera. Akkaan. Loon tiksitee beektaa abdii? Baay'een namoota nan fura yeroo laaqanaa yeroo ciree yeroo akkasii namni waa nyaatu yeroo gargaaru jira amma namni waa nyaatutti. Keessattuu loon tiksuu koo wajjin waa wal qabatu yaadannoon hin qaba. Yoo carraan alaattanii booda kaasuun hin maladhe yaada. Ayyasi yaadachiisa. Anillee yaadannoon qaba na yaadachiisa. Ishii sittan himaan illee yaadannoon loon tiksuu wajjin qabu. Akkaan. Anatu gaafatama mositu gaafatama hin jedhin gaa walumaa qoodaa deemna akkasumatti. Inshaallah. Tolee waan bareedaadha. Beekamaadha ka Abdiin Raggaasaa kiristaana ture. Akkaataan guddina isaa uummata naannoo isaanii keessa kiristaanonni baay'atan keessatti guddatte. Tolee gaafa kiristaanummaa keessa turte yaani gaheen kee yaani gaafa achi turte gaheen kan kee maal ture? Otoo islaamummaatti hin dhufin dura. Galatooma maaliif na gaafattani? Ay naafa afuu yoo jettani sirri. Haya rakkoon ta'u dhugaa dubbachuu fi miidiyaa garaagaraa irratti akkuma kaasaa ture ani ijoollummaa koodhaa kaasee namni jechuun maatiin keenya pheenxeen yookiin pirootestaantiin biyya keenya seenee isaanii pirootestaantii ta'an namni dhalate anadha. Akka carraa ani pirootestaantii keessatti dhaladhe. Innaa achuma keessatti of argee achi keessatti faazeriin gahee guddaa gatii qabuuf shoora guddaa gatii taphachuuf waldaa babal'isuu wangeela lallabuu waan sana keessatti hojii gurguddaa gatii hojjetaniifu ani carraa tajaajilaa baay'ee niin argadha waanuma maatiin kee fakkaata waan ta'eef innaa xiqqummaa kaasee sadarkaa ijoollummaa mucoolii dargaggoota faarfattoota worshiippii jechaa tajaajilaa mana of argee akkasii sadarkaa garaagaraatti tajaajila kennaa daa'imummaa irraa kaasee haga Ramadanaa yeroo darbeetti inumanii akkas ture. Ajiib, maashaallah, tabarakallah. Waan ajaa'ibaati suuraalee garaagaraa fi viidiyooleen garaagaraa illee gara islaamummaatti dhufte illee argaa turre. Beekamaadha yaa'u afaan makeerraa dhaga'uuf malee kana namuutu waan beeku akkasumallee jarri ollaallee yeroo garaagaraatti ragaa sii ba'aa turanii soo argaa jirra sumarraa dhaga'uuf malee jechuudha. Tolee bareedaadha Abdii gaafa carraa islaamummaa kan akkamitti argachuu dandeesse yeroo siin jedhu kiristaanummaa keessa teessee waa dubbisaa turte moo namatu sitti lallabe moo mee carraa islaamummaa argachuudhaaf akkamitti carraa islaamummaa kana argachuu dandeesse? Yaa'u beekamaadha rabbitu namaa kenna wantoota sababa siif ta'an jechuu barbaade. Dhugaa dubbachuudhaaf carraa islaamummaa egaa waan hundumtuu galma qabaa. I think namoota bal'isee yaadaniif hin gala jedhee yaada. Carraa islaamummaanaaf kanaa kenne jedhee yaadu yookiin sababa kannaa ta'e jedhee yaadu yoo jiraate hojiiwwan jibbisiisoo iskiriptii diraamaatikaalii waldaa keessatti hojjetamaniif raajota sobduudha. Akkas gaafan jedhu ani seenaa baay'een qaba dhugaa dubbachuudhaaf meebii namoonni natti siqanii waa ekkoo beekuu danda'an kan abbaa caaliifaa sayyaafa. Wantoonni hojjetaman hojii ani hojjedhu keessatti gatii naa liqinfamuu didaniif waasaan iskiriptii diraamaatikaalii yaalan ani immoo waaqayyo gochuu hin danda'u jedhee yaaleetu naan ta'u. Bishaan dhiigatti jijjiirre jedhanii qadaaddaa ilaandeetti waa goggodhaniitu qadaadanii sochoosaa dhiigatti jijjiirama sochoosaa jedhaniitu
achi qadaadee ilaandii irraa duqeetiin diimaan jira. Isa booda bishaan sun eegatti jijjiirama kalorii diimaa wayii godhata. So ani immoo bishaanuma kana bishaan kana dhiigattan jijjiiraa maquma Yesuusiin jedhee gatii yaaluu fi naan ta'u beekta. Kasaa piraaktikaalii ta'uusaa yeroo keessaa baramaa nus beekaa walitti himaa akka qoosaatti akka qalliitti akkasum godhe yaabbee akkas ta'e yaabbee minaaminiin sana keessa gaafa baramaa dhufu bakka iskiriptiin achi keessa jiru baay'ee nama dabbara namatti hin tolu. Innaa isa kanaaf an walumaa gala jarreen kanaa wajjin deemuu dhiisuu murteessuu kootu achirraa akkan fagaadhee waan biraadhaaf akka yeroo kennu na taasise hojii dhuunfaa jalqabee nuni sana biraan macaafuma kan dubbifadha malatti utuma macaafa kan dubbifadhu waanuma kaleessaan jechuun ittuma jiraachuuf kan dubbifadha malee ganaa islaamummaan argadha yookiin immoo amantii biraan fida jedhee nuni hin dubbisu bakka manuma taa'ee yoo hingeela dubbifadhe waaqayyo hojii walii galee yoo jiraadhe murtii jedhurraan ka'ee isa booda waan an kaleessa barsiisaa turetu deebi'ee bitaanatti galuu jalqaba waan an kaleessa dubbachaa turetu waan namni kaleessa haa jedheen dhaggeeffatutu har'a deebi'anumatti gaaffii ta'u jalqaba. Isa booda namoota garaagaraa namicha tokko Ahimad jedhama walloo kan afaan Amaariffaa dubbata. Ansaatii sana baay'ee nama Amaariffallee hin dhaga'u. Inuma walii wajjin rakkanna turre. Na baay'ee nama cimaadha. Daawwaa kana hojjetaa. Saawudiin deemaa, Walloon deemaa, naannoo Amaaraa, Oromiyaa, Jimma eessa iddoo garaagaraa deemaa. Na yaadadha dhufee yeroo tokko na biratti hojiin hojjedhu na biraa fayyadama. Inni waa'ee amantichaa naa kaasaa yeroo baay'ee wajjin haasofnaa innillee akka keessa koo bulu na godhee isa booda yeroo ergan argadhe immoo namoota garaagaraa wajjin haasa'uu jalqabee kan akka Haayidar Abdii Bilisummaa fa'aa namoota naa affeeree bilbilaanis ta'ee qaamaanis ta'ee namoota wajjin haasofnu na affeeruudhaanii wajjin dubbachuutti kaanee Ustaaz Xaahir Galatoo fa'aa bilbilaan baay'ee waliin dubbannee baay'ee waliin mari'annee baay'ee waliin falminee. Dhumarra Ustaaz Xaahir Galatoo wajjin wal agarreetu buna waliin dhunnee kitaaba isaa amanuu baattullee amantii wal barii kitaaba jedhu wayii tokko naa kenne kitaaba isaa guyyaa 4 gidduuttan dubbisee fixe gaafa guyyaa 5 qabadhe. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ya salam ya salam ya salam ajiib wala ya maarifa min dandawati jannaa yaadadha ya maarifa wahii Amaariffaa wahii naasofta turte gaafa kiristaanummaatti hin dhufinsan illee caccabaa. Akkuma siree caccabee jira moo xiqqoo sirraa jira amma? Dhiibaa irraa ammoo maal jennu xinnoo ishee mataa ishee olqaxxabaa irraa. Maashaallah. Amaariffa baay'ee hin dandamatti jennaan amaariffichi san yaadadhe. Waan ajaa'ibaati. Gidduudhaan achi si deebisame. Gidduudhaan achi si deebisa. Otoo islaamummaan fudhatin dura islaamaaf musliima akkamiin ilaalaa turte? Dhugaa dubbachuu fi ani musliimaaf islaamaa gargar baasee baay'een ilaaluun ture sababiinsa naan galu waan ta'eef jiru namoonni ani jechuun waan kastamarii hojii walitti na fidu baay'ee gatiin qabuu fi akkasumallee naannoo nan jiraadhu hawaasaa wal makaa kiristaanaa fi islaamni itti baay'atu keessattuu immoo islaamni itti baay'atu waan ta'eef namoota islaamaa nan argaa namoota islaamaa musliimota badoos baay'een argaa islaamota gaariis baay'een argaa waan ta'eef homaatti lakkaa'u waan tokkoyyuu jedhee yaadu kanarraan kan hafee musliimotaaf islaamota jedhee gargar baasuu kanan jalqabe ergan islaamummaatti seeneeti. Jechuun akkan kiristaana ta'ee jiraadhutti musliimonni na wajjin jiraachaa turan baay'een jiraachuu malu. Akkan jiraadhu sana immoo kan balaaleffatanis immoo jiraachuu malu. Innaa addunyaa akkasiitu ture yeroo sanaan ija sana ittiin ilaaluun qabu waan ta'eef kun musliimaaf islaamummaa jedheetu baay'ee gargar baasin ilaalu dur yeroon kiristaanummaa keessa ture. Naa gala jechuun fakkeenyaaf namoonni baay'een gaafa Muslima jedhan akka waan yaani islaamaaf musliima gargar baastee ilaaluu yeroo isin jedhu jara lamaan hiikkaa isaanii beektaa jechuu kiyya osoo hin taane islaamummaadhuma kana yookaan immoo nama musliimaa kana akkamiin ilaalta jechuun nama nyaataa wahii nama ajjeesaa wahii sitti fakkaatu moo aga ta'e. Yaadi kee amma ifanaa ta'ee jira. Jechuun amantichi mayyuu musliima jennee waamna malee islaama jennee waamnu waan ta'eef.
dhugaa dubbachuu fi ilaalchi musliimni nu biratti qabu interviiyuu tokko irratti kaasee natti fakkaata. Biyya keenya baadiyyaan aladhe keessatti wallooyyee wayyaa ta'u Tigiree wayyaa ta'u namicha buskutii xabbaseetu qoraaniin gurguratu wayitu jira bakka gabaatti. Namichi kun islaamadha. Dulloomeetu achi keessatti waan lafa guureef waan dulloomeef namichi kun as keessatti du'a jedhanii waan yaadaniif biyya sanaa dabaddabanii tumanii lafarra gototanidha kan isaan baasan. Musliimni biyya keenya keessatti yoo du'e abaarsa nutti fida jedhanii jechuudha. Innaa ilaalcha badaa akkasitti waan guddanneef namoonni xiqqoo gara magaalaatti guddatanii dhufanii kallattii garaagaraatiin tajaajila nuu kennanis immoo waa'ee musliimotaa waan gaarii nutti himaa hin dhufne waan ta'eef waan gaarii nu barsiisaa hin dhufne waan ta'eef yoo namatti noqqoluu ta'e musliima, yoo sirii nama gochuu ta'e musliima, yoo nama balleessuu ta'e musliima, yoo utaaloon nu qabe hafuura musliimaa hafuura sheekaa jenneedha kan nuyi ofirraa ifannu yookiin ofirraa kadhannu. Innaa ilaalcha badaadhaan itti guddanne dhugaa dubbachuuf kan eenyumtuu beeka. Namni gara islaamummaatti dhufe yookiin immoo kiristaanummaa yookiin amantii kan biraa keessa jiraate kan hin beekne hin jiru yoo wal sobne malee. Innaa masgiida bira gaafa ga'u namni baay'ee fiilingiin itti dhaga'amu waan hamaadha. Waan gadhee fiil godhachuudha asii galee. Innaa kanaaf ilaalcha babbadaatu ture nuyi musliimotaaf kan qabnu. Yoo musliimni tokko karaa sangaa keenya bira yookiin hoolaa keenya bira yookiin immoo midhaan nuyi gurguraa jirru bira yoo ba'ee bakka midhaan kun har'a nurraan gurguramu hoolaan kun nurraan gurguramu jenneetu hamma yaadutti jechuudha. Innaa ilaalcha akkasiitu jira hamaa ture ilaalchi ture jechuu barbaadeen. Kanaaf paastariin tokko guyyaa dhiyoo mana keetti atillee bira jiraattee kee hin beeku. Ustaaz Abbaa Caalifaatu jira gaafa san mana kee ati raftuullee malta. Afuura sheekii jedhee waliin wanti duruma jiraadha. Jenna dunnu waan ofii koo akkatti kadhadhee beeka. Afuura sheekii, afuura caatii, afuura callee, afuura koffiyyaa, afuura jedhee akkasiitu jira. Ajaa'iba bara wallaahi. Waan ajaa'ibatti namatti illee qabamu jedhanii namatti qabamu faayida. Bakka namni musliima amaama yookiin immoo uffatuma islaamummaa ibsu wayii tokko uffatee nama caatii duriyyee macaatii qabatee jiru yoo argame bakka nutti qamaa jira abalutti qamaa jira durba abalutti ilma abalutti akka barumsa akkas ta'uuf akka naamin bakka ilaalcha akkasiitu jira. Amma miila keenya jalatti dabalamaa jira inshaallah. Dabalameera. Akkasii wallee. Maashaallah tabarakallah baay'ee namatti tola. Bareedaadha. Dhugaadha. Yeroo baay'ee namoonni yeroo dubbatan dhagaa waan akkasii kanaafan si gaafadhe. Bareedaadha. Mee islaamummaa jecha tokkoon ibsi abdi. Islaamummaan ifa ibse. Ifa ibse. Ya salaam. Maal jechuun barbaade beektaa? Addunyaan kun ifa baay'ee qaba. Dhugaadha. Ifi addunyaa kun qabu garuu addunyaa kana ibsuu hin dandeenye wal duukaa yookiin halkantu dhufee dukkaneessa ifa yookiin halkantu dhufee dukkaneessa ifa guyyaa yookiin guyyaatu dhufee dukkaneessa ifa halkanii ifi dhaabbatee afee hin jiru. Ifuma kana dhufee kan ibse ifa kan godhe islaamummaadha jedhee yaadan. Ya salaam. Wallahi. Beesmaa fuute abboo jecha akkanaa kanatti. Kana qofallee miti yaa ustaas. Ifi addunyaa kanaa hundi isaanii daangaa mataa isaanii qabu. Biiftuuni amma walitti qofaatti ifti. Ji'illee hamma bari'u qofaatti ifa. Ibsaannaa ifaa jiru kun amma lafti bari'u qofaatti ifa. Ifi alaanaa ifu kun immoo amma aduun dhi'u qofaatti ifa. Ifi yeroo hundumaa ifi walirraa hin cinne ifi barreerra na barreesse laa'ummaa qofaadha. Allahu akbar. Yeroo baay'ee dubbii namni gara islaamummaatti dhufan ijoolleen baay'een kaasan wahiitu jira. Wahii keetiin wal qabatee islaamummaan dammaa
abbaadhaan dhamee beekaa jecha jedhu wahii namoota hedduurraa dhaga'e dhugaa dubbachuudhaaf nama gara islaamaa dhufe dubbiin abdiin dubbate sun na keessaa ba'uu didee jedhanii yeroo dubbatantu jira. Maal jettee turte ati gaafa sana? Yeroo sana keessa maaltu jiraani mudannoon qaban ture. Namoota garaagaraatu islaamummaan amantii akkasiitii amantii maaloodha amantii bakka jechuun waa meeqa walitti qixaabiraniitu amantii dukkanaatii amantii ibiddaatii amantii jinnii gabbaranii amantii allaanii rabbii miti allaan qaama tolfamaa harki namaa tolse wayiidha bakka bizuu nagarraa tataa baay'eetu jira. Namoonni ani gurguddaadha jedhee yaadu paasteroonni faarfattoonni gurguddoon namoonni daangaa baay'ee waliin dabaree tajaajilli baay'een isaaniitu wakabaatu natti baay'ate yeroo sana islaamummaan dhugaa miti islaamummaan sirrii miti islaamummaan akkas yoo islaamummaa qabatte akkas taata sana taata naamniin sun gaafa baay'atu deebii jara sanaaf ani deebisee islaamummaan damma hin mi'aawu yookiin hin mi'aa jechuu hin dandeessu nama dhamdhame qofaatu beeka. Ati inni namdhamiin kun yookiin inni hin qammasiin kun dammaan hin mi'aa yoo jettellee hin mi'aawu yoo jettellee dammi uumamaan amala mi'aawu gatii qabuu fi numa mi'a. Kanaaf iyyuu islaamummaa kanaan isin dogoggora yoo jettanillee dhuga yoo jettanillee dhugaa miti yoo jettanillee islaamummaa yoomuu dhugaadha waan ta'eef amala mi'aawu dammaa wajjin wal fakkaata. Garuu wanti adda isa godhu yoo jiraate naman salacha'u naman nuffisiisu. Jedheenuni jaraa fi deebii kennaa ture jechuudha barbaade. Yeroo sana miira akkasii keessa gatiin jiruuf hin beektanu anatu beeka naan beektanii ana sadhamname ana isa keessa jirutu beeka malee isin warra alaatu jira miti. Islaamummaan sirrii miti jechuuf kottaa dhamdhamaa ilaalaadha ergaan ani qabe yeroo sana dabarsaa ture jechuudha barbaade. Kitaaba irraa dubbiste moo suma keessa dhufnaan dubbatte dubbise? Wallahi video sana naannoo I think naannoo piyaasaatti hojjedhe piyaasaa miti naannoo 4 kiilootti hojjedhe ba'een jechuun naannoon hundumtuu natti dukkanaa'ee namni hundumtuu na dhiisee namni natti dhufu hundumtuu saayii kookoo miidhuudhaaf kallattii garaagaraatiin jechoota ulfaataa naa fayyadamee wantoota ani kaleessa jireenya tajaajilaa keessatti dabarse fiilmii godhanii fidee na bira kaa'anii na gaabbisuudhaaf namoonni gatii natti baay'ataniif biyyaan si taa'ellee hojii hojjechuu waan hin dadhabeefin mucaa tokko fudhadheen gara 4 kiiloo kanatti gadi ba'een lukaan deemaa ture. Chi yaadaan deeman ture qofaa makoon ofitti haasa'aa deema. Islaamummaa kanaanatu qabate. Gaafan kiristaanummaa keessa ture diraamaallee hojjedheera fiilmiillee hojjedheera wantoota garaagaraa xoxxoquuf yaaleera sii galee. Gaafa sana namni itti dubbate tokkollee hin jiru. Gaafan amantii kana qabadhu uummata amma kana maaltu iyyisiise. Kanaaf iyyuu isaan bakkee taa'aniitu islaamummaan sirrii miti jedhu immoo keessaa galee naa ta'ee na gammachiisee jireenya koo kanaaf boqonnaa naa kennee soora naa ta'aa jira. Isaaniin maaltu galche kanaaf iyyuu islaamummaan damma kana dammii amala mi'aawu gatii qabuuf hin mi'aawu yoo jedhani damminuma mi'aa hin mi'aa yoo jedhani damminuma mi'aa. Kanaaf iyyuu islaamummaa kana lakki sirrii miti jechuudhaaf maaf dhufanii hin dhamdhaman ka jedhu naannoo sanatti uummata baqadheen naannoo sana qofaa koo deemaa gatii turee fi yaadi kun naa dhufe dhugaa dubbachuuf kitaaba dubbisee miti. Ya salaam. Dubbii ajaa'ibaati dhugaa dubbachuudhaaf dubbii nama hedduu keessa bulee anillee yeroo san isin hordofaa nan dhaggeeffadha baay'ee namatti tola. Yaada ajaa'ibaa burqisiiste yaa dubbiin suni kitaabaan barreeffamuu qaba dubbiin sun kitaabaan barreeffamuu qaba. Kaamingi sun. Kitaabaan barreeffamuu. Kitaaba dubbichi bar otoo hiikame ifa ibsee fi islaamummaan damma jechee dhukun otoo diddiigamee jechuun kitaaba tokko ta'uu danda'a. Akkasii wallaahi. Kophaa isaatti kitaaba ta'uu danda'a. Inshaallah kaamingi sun. Tolee. Dhiibbaa akkamii sirra ture abdii sababa islaamummaa qabatteef? Maal nu godha gaa? Jechuun maaliif beektaa? Dhiibbaan anarra ture. Bu'aa islaamummaan naa kennu hin caalu. Dhiibamni narra ture, rakkinni narra ture, ari'atamni narra ture. Bu'aa islaamummaan naa kenne hin caalu.
So hojiin nuyi itti jiru daawaa gatii ta'eef yookiin immoo namoota gara islaamummaatti waamuu gatii ta'eef an reebamullee kun anaaf hajiriidha mindaa koodha. Eeggatamullee doorsifamullee mana ari'atamullee waan jechuun waa hedduutu jira. Innaa karaa daawaa irra jirra waan ta'eef waan nurratti ta'e irra waan nuu ta'e dhugaa baana inshaallah. Ya salaam, ya salaam, ya salaam. Wallahi. Maal dubbiin akkatti nama abdii namatti oolu waan ta'e. Ana yoo na onnachiisaa jirtaa bara akkan gabba'u na godhaa jirtaa bara. Inkoosiin ustaas. Wallahi nama onnachiisa dhugaa dubbachuudha. Tole abdii kana hunda wantoota sirra ga'an yookaan ammoo si mudatan wantoota ati kanarra dubbattee jirtullee ta'ee kanatti hin dubbannellee ta'ee kanatti fuulduratti iyyuu dubbachuudhaaf hin jirrellee jiraate wantoota kanneen akka ati obsitu yookaan ammoo dandeettee akka ati baadhattu maaltu si godhe? Ani kaayyoo lamaan qaban ture dhugaa dubbachuudhaaf ergan keessattuu gara islaamummaatti gaafan dhufu wantoota narratti ta'anii fi wantoota dhufan baay'ee isaa tilmaameera. Keessattuu immoo rabbii gargaaraa hirkoo waan hundumaa mala irra warra mala malanii akka inni ta'e hin beeka. Akka inni caalu hin beeka. Si yaadachiisa guyyaa tokko beddellee deemaa turre jechuun akkasitti toluufan sii kaasaara malee sii kaasuu barbaadee miti. Maaltu asitti fakkaate masgiida beddelleedha barattoota jalaa gubate tokko. Ijoollee wayiillee nu bira nuu dhaabbataa jiran nullee ilaaluudhaaf akka islaama tokkootti akka obboleessa isaaniitti bira dhaabbachuudhaa fi gadda isaanii hirmaachuudhaaf deemaa turre. Innaa deemnee obboleessa koo an baay'ee jaalladhu Sultaan Alkeerii wajjin deemnee akkasumallee ijoollee Jimmaan wajjin jiranii achi Jimmaa bulleetu ganamaa rabbii isaanii haa eebbisu baankiin hijiraa konkolaataa isaanii kennaniitu ganama imala keenya gara masgiida sanaatti gaafa kaanu an tokko namoonni wajjin tajaajilaa ture namoota beddelleedha. Namoonni beddellee jechuun seenaa baay'ee waliin qabnaa adeemsa baay'ee waliin deemneerra keessattuu namoonni baay'ee karaa tajaajila yookiin amantii pirootestaantii wajjin kan baay'ee walitti dhufaa ture namoota karaa sanaadha jechuudha. Abdiin hin dhufaa poosti ta'eera biyyi batabbatameera achiitii namooti na eegaa jiranii abdii faatu dhufaa jira maaloodha maal kun oduun kun baay'ee gurguddateera. Isa booda eenyu akka ta'e sittiin immoo lagii beddellee fi Jimmaa gargar qoodu tokko jira maal jedhama gibeedha. Maqaan isaa mundirfaa beeka mundirruutti hime? I think gibee natti fakkaata moo dhidheessaadha. Achi bilbilliin bilbilamaa miseejiin hin barreeffamaa namoonni hedduun beddelleerraa eessarraa maaloorraa namoota maqaa isaanii isinitti himuu hin barbaanne hedduurraa miseejiin hin barreeffama akka hin dhufne akka akkas hin taane akka maal hin taane abdiin qabamuu fi poolisiin dhidheessa irratti eegaa jira fittashaatu jira maaloodha bakka mucoomulaa bakka meeqatu ture. Namoonni hedduun na bira turaniiru Sultaan Alkeer na bira tureera akkasumallee namoonni hedduun isin beektan na bira turaniiru hundumti isaanii konkolaataa sana duubatti deebisanii akka Jimmatti deebinuuf wallaahi keessaa bu'eenuun qexqexii yookiin makiinaa uummataa qabachuudhaafin gara makiinaa uummataatti gaafa makiinaatuma inni kanan deemaa jiruuf hojii rabbiif jecha kanan du'aa jiruuf rabbiif jecha. Kanan jiraachaa jirus rabbiif jecha. Anaan maaltu na kisaarsame maaltu na baqachiisa. Ani du'a baqadhee jireenya ani yoon du'e jireenya qaba yoon jiraadhe jireenya qaba. So an rakkin rabbii koorra hin caala yoo ta'e har'uma rabbiin ilaala. Rabbiin inni na wajjin jiru immoo inni ani itti amanadhe immoo rakkina sanarra hin caala yoo ta'e har'uma rabbiin ilaala jedhee nuni gaafan kutu konkolaataa isaanii dukanaan effatanii deemanii konkolaataan mindinoo poolisiin laga guutee jira. Nuun konkolaataa baankiidhaan deemne hin beekanu konkolaataa uummataa keessa jirri nu barbaadu. Nuun konkolaataa baankiidhaan bira dabarree hojii keenya hojjennee warra nu simatanis ganne hojiidhaan qofa hojjenne utuu isaan dhidheessarra jiraniitu nun hojii hojjenne hundumaa Jimmaan keenya poosti gaafa goonu hundumtuun fajaji.
Maal jechuu barbaadeeni adeemsa adeemaa jiru oolu hundumaa keessatti gammachuu qofa osoo hin taane gadda baay'een keessummeessa. Bu'aa baay'ee osoo hin taane kisaaraa baay'een keessummeessa. Kana jechuun immoo anaaf jireenya. Islaamummaa jechuun akkuma yeroo darbe kaasuuf ka'e. Miidiyaarra oolanii islaamummaa jechuu qofa osoo hin taane islaamummaan jireenya. Innaa yoon du'e nama bu'aa buufateedhaanii yoon jiraadhe nama bu'aa buusuudhaanii kanaafuu lachansaayyuu anaaf jireenya waan ta'eef kaayyoon ani qabu yeroo hundumaa garaa rabbii irratti riiskiin dhufu hundumtu rakkinni dhufu kamiyyuu anaaf yoo ta'e jireenya yoo ta'uu baate hajiriidha jedhee gatii yaaduu fi waan an godhuu fi waan an hojjedhu hundumaa rabbitti abdadheenii hojjedhachuu barbaadeen. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Waan ajaa'ibaati. Waan ajaa'ibaati. Rabbii umrii illee si haa dheeressu, galma kaayyoo keetiin illee rabbii si haa ga'u. Homaa hamtuu kee rabbi nu dhageessin khayrii kee malee waan khayyaa hamtuu sitti yaadu hunda rabbi sirraa haa qabu. Siif hamtuu kee gidduu hijaaba rabbi haa qabu abbo. Wallaahi rabbi si haa tiksu. Bakka dhaqxee hundatti rabbi si haa tiksu. Dabalataan ammoo yeroo baay'ee arrabsoon garaagaraa illee sirratti gaggeeffama. Maal jedhama? Yeroo baay'ee si arrabsuus xiqqeessuuf yeroo yaadantu jira. Deebii illee kennituufi namoota aganan jedhamnee beekaas haa ta'u wallaalaa feemesii moo faanusiisa jedhamullee yoo si arrabsan illee homaa sitti hin fakkaatu. Yaani deebiin deebistuuf. Maaliif yaani maaltu jira? Warra namoota akkasitti xiqqeessuuf yookaan si arrabsuuf yaadan yookaan ammoo gadi intanaa jedhuudhaaf warra sitti wacan yeroo baay'ee yooma walitti qabdee akkuma jeneraaliitiitti waa tokko jetteen malee yeroo ati namoota warra faanusii mokorraazii jedhaniin gaawaan san feemesiidha. Maala beekan. Isin warri biyya alaa hin beektan asa biyya keessaatu beeka. Ani korraaziidhaaf faanusiidhaan guddanne beektaa yeroo hedduu gaafa feemesii jedha faanusii santu fuuldura dhufa. Tole arrabsoon yookaan ammoo wantoonni akkasii doorsifni yookaan arrabsoon akkasii sun homaa sitti hin fakkaatu immoo maaliif deebiin deebistuuf? Ulfaadhu dhugaa dubbachuu fi diinonni keenya dirree lolaa malee dirree moo'ichaa hin qabani ayinaa onan beeka. Gaafan akkas jedhu dullaan warra wallaalotaa arrabsoodha. Dullaan yookiin ulee